hordoftoota keenyaa bakka iddoo jirteetti nageenyi waaqayyoo isiniif baay'atu jecha guyyaa har'aa kana wanta baay'ee namatti tolu waan bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Innis namoonni Poppoo Laayivii hojjechaa jirtan baga gammaddan jechuun barbaada. Kanas waa malee hin jenne. Akkuma beekamu ji'oota kana keessa Poppoo Laayiviin bifa duraarraa adda kan ta'e karaa ittiin maallaqa baafachuu dandeenyu karaa lama nuuf dabalee jira. Inni tokkoffaan karaa CBAdha. Lammaffaan karaa Teeleebirrii nuuf dabalee jira jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura namoonni koinii keessan karaa USDT namootatti gurgurattanii namoonni maallaqa isinii sharafaa turanii. Anillee bifa kanaatiin yeroo 2-3 gurguradheen ture jechuudha. Amma garuu kallattiidhumaan maallaqa keessan kallattiidhaan gara CBA yookaas Teeleebirriitiin baafachuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana salphaamatti gidduu kana dabalamee jira jechuudha. Namoonni Poppoo Laayivii hojjechaa hin jirre immoo akkaataa itti hojjetan viidiyoo 2 hojjedheen jira. Isa sana daawwachuu dandeessu. Haaluma kanaatiin paartii bakka qaxii yookaas booksii diddiimaa keessa namoonni taa'aa jiran kana keessaa gaafa teessan daqiiqaan isiniif lakkaa'amaa jechuudha. Haaluma kanaatiin waan hojjettan immoo rasiivdii godhachaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Isa kanaaf warra hojjechaa jirtan kallattiimaan bifa kamiitiin baafachuu akka dandeessan naqee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Barnoota barbaachisoo ta'an haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenya. Akkuma argitan kunoo niiwus duraawal meetid kan jedhu kunoo asirratti beeksisi darbaa jira jechuudha. Kunoo bifa kanaatiin biyya keenya keessatti karaalee baay'ee maallaqa baafachuu akka dandeenyu haala mijatee jira jechuudha. Isa kanaaf kallattiidhumaan bakka sana deemeen isinitti agarsiisa. Isa dura garuu wanta isin barbaachisu yookaas wanta yeroo baay'ee ijoolleen keenyatti rakkatan tokko bilbilli keessan dafee ispeesiin isaa gaafa guutu bifa kamiin ofirraa balleessuu akka dandeessan waa xiqqoo isinitti agarsiiseen gara barnoota keenya guyyaa irratti deebi'a. Seetingii keessan keessanii seentu. Erga seetingii keessan keessa seentanii booda gara goda kanaa dhuftanii storage kan jettu ni barbaaddattu. Erga achi keessa seentanii booda haala kanaatiin isinii fidaa tokkoffaa irratti raam kan jedhu taansee isa booda storage kan jedhu kanarraa al tokkoof ni tuttu. Erga tuttanii booda kun haala kanaan isinii fida. Ammallee gaddeemtanii Aziraappis kan jettu kana keessaa al tokkoof ni tuttu jechuudha. Kana gochuu garuu yeroo baay'ee paaswoordii keessanii fi iimeelii keessanii yaadattu yoo ta'e malee rakkoo isinirratti geessisuu danda'a. Egaa akkuma sadarkaa isaatiitti tiiktookiin ispeesii 1.04 majalaa waan fudhatee jiruuf isa kana kiliiriin godhaa jechuudha. Kiliir godhaa. Kallattiidhumaan irraa balleesseera jechuudha. Egaa barnoota keenya guyyaa irraatti kallattiidhaan gaafan darbu akka carraa namoonni baay'ee waan na gaafatanii turaniif bakka ispeesii ammaa kana gidduutti isin yaadachiise. Kunoo bakka piroofaayilii keenyaa kana al tokkoof gaafa tunnu gara kana nu fida. Gara kana gaafa nu fidu kallattiidhumaan bakka poointii jettu kanarraa al tokkoof ni tuqna. Poointii kanarra gaafa al tokkoof tunnu karaa ittiin maallaqa keenya baafannuuf doolaara meeqa akka irraa qabnu nutti agarsiisa jechuudha. Isa booda wisdiroo bakki jedhattu kun ni jirti. Wisdiroo kana al tokkoof ni tunna jechuudha. Egaa wisdiroo kana erga tunnee booda kunoo mallattoo xiyya asitti argamtu kana wisdiroo utuu hin taane xiyya asitti argamtu kana al tokkoof ni tunna jechuudha. Namoonni kaa dura namootaaf dabarsitanii beektan jechuudha. Karaalee ittiin maallaqa baafachuu dandeessan kunoo karaalee kanatu dabalamanii jiru jechuudha. Akkuma beekamu jalqabaa USDTdhaan lammaffaan Pay fi Binance Pioneer akka biyya keenyaatti immoo Teeleebirrii fi Commercial Bank CBN dabalamanii jiru jechuudha. Isaan kanaafi
haala salphaatiin kallattiidhumaan baafachuu ni dandeessu jechuudha. Mee keessa seenee gaafan isinitti agarsiisu maal akka inni jedhu waliin ilaalla. Maal akka inni jedhu fakkeenyaaf komershaal baankii irratti al tokkoof gaafan okee jedhu paaskooddii kana gaafata. Isa sana itti guutee gaafan darbu kallattiidhumaan maallaqa maan baafachuu barbaadu na gaafata jechuudha. Innaa haala kanaatiin yoo teelee birrii ta'es lakkoofsa bilbilaa keessan isin gaafata. Isa booda lakkoofsa bilbilaa keessan erga itti guuttanii booda bira dabarfattanii maallaqa keessan gaafa kooyiniin keessan 100 ta'u kallattiidhumaan gara baankii keessaniitti dabarfachuu dandeessu jechuudha. Keessattuu namoonni biyya keessaa teessanii hojjechaa jirtan baay'ee namatti gurgurattan fa'aa dhabdanii gaafa rakkattan haala kanaatiin baafachuu ni dandeessu jechuudha haala salphaatiin. Innaa egaa namoonni hojjechaa hin jirre haga ammaatti koomentii yookaas diskiripshin booksii jala liinkii isaa isiniifan kaa'a. Isumaan seentanii appilikeeshinii isaa buufattanii guyyaa ta'e yeroo tokkoof laayivii seentu. Kana dura sa'aatii tokkotti kooyinii 2000 laachaa ture. Amma garuu kooyinii 1000 qofa laachaa kan inni jiru. Isa sanaaf akkasuma paartii irratti immoo akkuma yeroo darbe isin jedhee ture namoonni dhiira ta'aniif isteeppii darbuu qabdan waan isiniif laatuu fi yoo isinii danda'ame shamarran nama tokko ittiin banachuu dandeessu. Sa'a shaaraa waan gaafatuu fi guyyaa tokkoof guyyaa lama namni sun seenee akka isiniif hojjettu gochuu yaalan isiniin jechuu barbaada. Egaa haala kanaatiin yeroo keessa itti kennitanii yoo hojjettan dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee irraa fayyadamuu dandeessu. Nam TikTok irratti illee wantoota adda addaa irratti illee yeroo keenya gubaa oolla waan ta'eef isa kana bifa kanaan yoo hojjenne maallaqa irraa argachuu ni dandeenya jechuun barbaada. Egaa wanti gaaffii isiitii jiraate karaa koomentii na gaafachuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabadhee isiniif dhufe kanumaadha. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ammallee barnoota dabalataa argachuudhaaf chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoo yeroo baay'ee kan hojjetamu namoonni dhiisanii fi namoonni daawwatan xiqqoo amilee waan nama buusanii fi namni amma viidiyoo gadi dhiisuun ittiin tolu. Isa kanaaf viidiyoon akka amma maxxanfamuuf namni waan gaggaarii barbaade akka isiniif fiduu fi chaanaalii sabiskiraayib godhaati. Yeroo namni gadhiisullee daawwadhaan isiniin jedha. Galatooma.